Oromiyaan adeemsa siyaasaa biyyoolessaa qofaan aangoo siyaasaa dhuunfatuuf kan jirtu ta'uutu dubbatamaa jira. Akkuma siyaasa ammayyaa fi qaroomina baranii waliin adeemsa siyaasaa Oromiyaattis addunyaa kana hundaaf diimokiraasii dhaalchisee ofiifi hojiitti hiikuun dirqama ta'uun hayyoonni dubbachaa jiraachuutu himama. ABO'n dhaaba siyaasaa qofa osoo hin taane falmaa mirga namoomaa sirna gadaa bakka bu'uudha waan ta'eef lammiileen Oromiyaa jala hiriiranii jiraachuunis ifa galee jira. Kanaaf mootummaa ceehumsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa labsee caasaa bulchiinsaa diriirsee ogummaa siyaasaa qabu addunyaaf himee jiraachuunis ifa galee jira. Waraana diinagdee fi hawaasummaa hundaas hoogganaa jiraachuun gabaafamee jira. Qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo ABO jalatti qindaa'ee Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa walaba baasuuf warraaqaa jiraachuunis mirkanaa'ee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo faayidaa dhuunfaa fi dantaa namootaa kabachiisuuf osoo hin taane kan qabsoo geggeessu Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa walaba bahanii akka isaan nagaan qe'ee isaanii fi biyya isaaniirra jiraatan. Akkasumas nagaaf tasgabbii haaraan Oromiyaa keessatti jiraatee impaayera Itoophiyaa irra darbee gaanfa Afrikaaf nagaan akka jiraatuuf roorroo isaa fi lammiilee Oromiyaa irratti geggeeffamutti umura gochuuf qabsoo isaa ABO jalatti qindaa'ee kaayyoo heeraaf seera ABO'tiin taliigamee qabsoo hadhooftuu geggeessaa as ga'e ammas geggeessaa jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo tooftaa qabsoo kee jabeessi of tumsi sirna kana hundeen buqqeessi biyya mataa keenyaa fi mootummaa mataa keenyaa hundeeffachuuf akka jirrutti of qopheessis jechuun beektoota Oromootiin qeerroof ergaan darbaa jiraachuunis ifa galee jira. Du'a sodaa turree qabsaa'ota Oromoo Oromiyaaf jecha wareegaman irraa hin maqnu jechuun qeerroonis murannaa isaanii ibsaa jiraachuun ifa ta'e.